ammas wal'aanama jiru. Sababiin tasa dhukkubsachuu barattoota kanneen hanga ammaatu adda hin bahin jira. Beenyaa Shiramuu guutuu gabaasa kanaas nutti hima. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Innaangoo keessatti akka tasaa mudateen lakkoofsi barattoota hospitaalatti yaalamaa jiranii 43 ga'ee kan jirudha. Dhibee akka tasaa mana barumsaa kana keessatti mudateen yeroo ammaa barattoonni 43 ta'an hospitaala waliigalaa Gimbii fi Adventistii Gimbiitti yaalamaa kan jiran yommuu ta'an barattoota kanneen gidduudha kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii yaada isaanii kennan taatee guyyaa kanaa akkas jechuun dubbatu. Sa'aatii lamaan gaafa nuyi daree barnootaa kennu harkisanii daraan kennu jiru ijoolleen olillee magaasaa teessuma qabanne kennu achi lafa sa'aatii ta'e teessuma sa'aatii ta'e waan kennu wanti nu hoosisu waan ta'e akka nu wayii itti dhaga'ame waldeemnee kennu barachuu hin dandeenye achumaan illee walii gallee daree warra wantichi keessatti nu walii gaafa barachuu kennu irra caalmaa isa jalqabaa ramitti caalee bakka sadarkaa wallaaluu irra geenyeetu eewwanamu. Jalqaba kan nageenye caa barataan aduu dhageen jiru. Yeroo jiru akkuma nageeranii nama sadii kilaasii galee teenyu yeroo deddaatu nutti dhagahamutti ga'e. Fooliin qabu ijaan hin mul'atu gaafa raqamee taa'amu wanti ta'e namni namaa irratti argama malee wanti waan foolii qabu miti. Kilaasii dugda duubaa gaafa deemnu kutaa dugda duubaa qorichichi keessa jiru gaafa deemnu achi geenyu gaafa achi keessaa baanu nanna keenya noosisuu jalqabe. Yaala fayyaa isaaniif taasifamaa jiruun filiinsa kan qabaatan ta'us ammallee miirrii fi mallattoon dhukkubichaa deddeebi'ee barattoota muraasa irratti mul'ataa kan jiru akka ta'es barattoonni kunneen ni dubbatu. Asii gaafa ni dhumu yaalii akkatamaatu nuuf ta'e jechuun amma as keessatti kun bare malee eenyu kana giduu maaliif akka nuti hin beeku ergeen dhugeetu kana dheedanii warri nafaana jiran natti himuu danda'an malee maaliif akka nuti maal takka natti deemu hin beekan ture. Kana booda garuu yaalii akkatamaa nuuf ta'e akkama yaalii nuuf ta'e immoo baruu dandeenye hojjennee nama laalee nama baruu dandeenye. Haalli jijjiiramni irra jiru waan tokko bakka yeroo baay'inaan hedduu tokko ishee boqonnaa arganne yeroo lama sabaddee deebi'ee taatee hundi sun humna cimaa wanti deddeebi'aa jechuudha. Haalli kun immoo wantichi maal akka ta'e namatti nu hin yeroo nun dhufnee hunda keenyaaf doktoroonni baay'ees turaniiru baay'ee nu gargaaraniiru jechuudha. Amma ammaatti amma isaanii itti deddeebi'aa harkisii nu bukkee dhaabbachaa jira. Erga yeroo sanaa yaalamee booddee of walaalu dhiiseera ofii koo of bareera jechuudha. San duraan of wallaalee ture. Dhibeen kun namoota barattoota kana yaalchisaa jiranii fi ogeessota fayyaa barattoota dhibee kanaan qabamanii yaalamaa jiran yaalaa jiranitti illee daddarbaa akka jirudha. Ogeessota fayyaa dhibee kanaan qabamanii jiran keessaas Siister Almaaz qaban isaan tokkodha. Lubbuu isaanii oolchuudhaaf tattaaffii guddaadha kan gochaa turre. Lubbuu kana oolchuun waan natti dhaga'ame hin jiru. Sababoota akkuma barattoonni sun dhufan maanis qilleensa malee mataan hundumaa dhaga'amachaa jira. Baay'ee fuula bu'aa yeroo inni jalqabe maanicha fuula baay'ee keessaa gadi haala kanaatiinidha. Daayirikteera meedikaalaa hospitaala waliigala Gimbii kan ta'an Dr. Dassaalany akka tasaa mudate kana ilaalchisuun akkas jechuun dubbatu. Karaa ol qabatee wanti nuti shakkine summii ta'uu danda'a jennee waan shakkineef yaala summii sana dhiiga keessaa dhabamsiisuu danda'uudha kan kennamaafii ture. Yaalii dabalataa garaagaraa illee kennamaa turedha. Kanarraatiin yaala sana kan argatan itti fooyya'aa dhufeera. Amma aga galgalaatti namoota 28 guutaniiru. Isaan keessaa namni 6 namoota baay'ee itti cimaa kan turanidha. Baay'ee itti cimaa fi kan of